shanin fuda. Burka. Shan fudu feta. Orang titi ati o jason ke gesu bi. Jarsa kan yawar. Shamaran wakan ka ni sanjala dia. Paraka malaka. Hello. Welcome. Ati garu ati igaru ishe jalqabati. Ishi burka ko. Tole qali ko. Duguma na jalatta. Tata mana ngoni na jalatta. Tata na wala ya romo. Yo tata na ngoni khalas ba fira dema. Ishi bira da tata wala da flash ihtimali fatateta. Harka buwa ni ma tateta. Da tata wala da fishida. Khalas. Ega. Tata ba sigora ni sibira do fani mali fi. Ana fiyoni fi ana tiara ka batani ana buwa ka bazu bata sibwa ka ban. Tata wala da fida kada. Wala tata wala da. Amma raf sodda. No na rasu tata ana faida yon kamne si faida ka bawante sibira do fani tata ba sigoda ni. Ega. Umu firawni jalannan khabajna hada dirati tinigale tanifu tata wala da fi yuna tata wala tan atira ka tata wala. Wari na go tanis balato. Wari na go nas atira ka wala. Ma ta farta wala tan kam. Tagale khenyachi khala nalalu fe tanatis nani agartan. Ishi walalu warbadaris achini agarta wante atira ka. Galatoma walla warri taaftaaf godhaa jirtan taaftaafi bichaadha laal kun osoo waa takkan kenne. Wai ibsa jirenya. Anis janki ya deemee jira. Ani gaafa si fuudhee social media irraa. Ani gaafa si fuudhee social media irraa. Wallahi nama gurta. Nama mana gootaami. Anu gaafa ne heerumee akkasitti heerumee naan numan dhaba maree bakka maaliin godha. Yoo jaarsi kiyya baala geetee sin siraata qabaachuu baatee gabbee shiishaa halkanii guyyaa shiishaa dhagaa qalau. Achi mana dhugaatii mana farshoo gaafa ni dhaqe. Anis miidiyaa kiyyarratti gabbeetiin abbaa fadee hojjaatee taphatee qofa. Gidee san egaa kiu jechuun yoo miidiyaa irraan arge. Kiu jechuun amma gaa. Halkan yeroo sirraa wal dura deemuun amma gaa jeetuma gamaraatee fiigalaan. Ani tiyyaan asii miidiyaa kana gubbaraa fiigalaan. Abshir lubbuutii yaa rabbiin ilmoo siifaa guddisu. Aamin rabbi naa guddisu. Ni guddatti ilmoo rakkoon qabu. Dhugaa ani namuma saayiba narraa fudhate beektaa. Saayiba tiyyaan kan osoo mana keessa hojii gallu ani dalagaa fa'aa naan jaalin na cinquu tura. Idaa isaan mana tattaa'u deeman. Ilaala yaa Oromoo. Yaa Oromoo akka hungaaruma. Yaa Oromoo akka hungaaruma. Si atiin nadabamtamoon nadabamtom asu. Ni nadabamtu kaate? Adabbii maalitti goota takka fa'aa adabbii yoo taate maali guyyaa guutuu nadabaa oolta waan ta'eef nadabuun qabdu. Asumaan namoota guyyaa guutuu sumaan adabamaa oola. Ani dhufee mita. Mama kana balleessita si hojii taphadhee beekaa. No amma guyyaa guutuu na adabdaa nama giftaran qabu. Amma jiru kana giftaran qabu. Osoo giftara qabaadde taaptaabii hanqee kana dachii yalan isa dabarsa si galee. Garuu ama giftara na yalan jiru si galee. Ajurullee ni taaptaabiin godhu cal jeetti ajjana. Haadha firoo wayyee. Warri haadha firoo irraa artan. Burqaa. Qurxummii al darbuuti. Hayyee kana qofa taphannee dhaqxee fida. Mee haadha seenaa hojii taphannaa kamtu dhukkee walirraa kaasa.
haadha seenaa biratti naan kennanin beeka. Yoo ati amma na dhistee na biraa deemte an bilookii an fooloo keessa raatee fadhee to'on sidii taphaqa. Maaliif guyyaa nama qabdu na biraa deemtee nama biraatti hojii taphattee gaafa nama argatte immoo gaafa namni si jala hin jirre immoo hojii taphachuu turte. Gaafa meessitee masa ta'e. Uzzeedha akkasuma anti jibi. Sitti naara wallaahi negatti turi bakka. Leenca naa kennaa bakka asirratti amma. Dhiisuun yoo ta'an hanga leenca argadhutti. Gaafati giifta gaafati nama akkana taataaf si godhu hin qabne maaliif sitti argatanii si wajjin taphate? Ilis warri haadha seenaa fidii jettani haadha seenaa laaluu hin danda'u. Nama kuma meeqaa si daawwata? Saniifuu karaa tokkitti hin deemini taphadhu miskiina hojjaanas feemasa na godhi na beeksisi ana baratanii. Fiyee feemasa na godhi ati fi feemasa taatee jirta. Warra feemasoota akka feemasoo namni akka feemas ta'u barbaadee nan deemu. Yaabeen dhiisi kaan nama girri dhiisi feemasa ta'ee nu feemasi. Burqaa! Please! Stop! Dhugaa leenca naa kennaa asirratti. Yoo leenca fudhee biraa wayyaa gatee maami isiinuu miliitti. Anaa si kana wallaahi ani makiina. Yoo barbaachisaa ta'e makiinaa siifin kana torbaan kana keessa si galee makiinaa siifin kana torbaan kana keessa qabadhu. Makiina miti. Bada kijibdu us jedhu. Warri achi jala jirtan makiinaa kana leenca kanaadhaaf filiis. Takkaa leenca argattee hin beeku filiis leenca kanaadhaaf. Wallaahi leenca kanaadhaaf. Wallaahi laazim giftaroonni achi jala jirtan filiis leenca kanaadhaaf. Naa kadhuma sirritti. Wallaahi kanaadhaaf warri bakka feemasootaa dheetaniitu ni kannitan feemasoonni feemasa amma namni ishirra feemasaan jiru. Nama 2,200 taa'ee daawwata waan ta'eef feemasa ishiinis kanaadhaaf wallaahi wanti leenca yoo qabaatan. Bakka biraatu dheedhanii gurranyummaa kasanii ni kannitanii. Nagaa leenca naa kenninaan ani filaawarii naa leenca argadhee hin beeku waan ta'eef bilbila gatee biraa taraa dhiisi. Galatoomaa bulloo. Maadii wallaahi guuttanii. Filaawarii naa guutamee amma. Ababa naa guuta. Nama 200 qaaliiwwan. Galatoomii bulloo teenkee wallaahi galatoomii ulfaadhu kabajam. Sinii galee yaa Oromootiyaa. Qabannaan kanaadhaaf wallaahi laazim. Maaliif bakka biraatu dheexanii osoo kanaa isin hin jenne kannitanii meeqa laayif goolii irratti agartanii ni kannaa. Takkaa kannitanii fi beeytaniini leenca tokkicheen kana laayif goolii irraa buusadhaaf filiis. Leenca tokkichaa kanaaf laayif goolii irraa buusadhaaf. Ati amma haadhaa dhiisi. Us laayif goolii irraa asii buusanii. Bulloo galatoomi wallaahi galatoomi thank you. Ulfaadhu. Laala bakkalchaa rakkoon qabu wallaahi rakkoon qabu. Galatoomaa wallaa ulfaadha qaaliiwwan tiyya. Wallaahi koomentiin tokko immoo na kolfisiisa akka. Maal siin jaan? Hadaraa dhiisaan jalaan arrabsina daa'im mucaa naa guddisaa jirti waan ta'eef. Walaa komantii mana keetii jala hin jira wallaahi laali. Kootu amma ati nama hin jedhini kootu leenca naa kenni leenca argadhee hin beeku kootu leenca naa kenni. Hin duutu. Qabre. Irraa bayiiti kootu naa kenni. Hin qabreen leenca. Hin kijibin asu kootu leenca yookiin makiinaa diimtuu naa kenni waree dhiisiti amma. Dhugaan asii kanna. Hin qabu garuu. Asu kootu makiinaa diimtuu naa kenni makiinaa diimtuu naa kenni kootu uummata kana gammachiisi.
deebinee hojii taphanna. Ijoollee mana keetii waada seesisaa guyyaa yoomitiin kanaaf jee torbaan kana keessaniin kanaaf jeetii waada siiseen. No. Wala torbee wala jinni hin beeku an. Amma kootu naa kennu. Taphadhu. Akkam firoo? Jirtaa? Nagaa mutame. Sagaleen kan kee hin jijjiirtaa barnii turkii kan keetti rakkoo qabaatti fakkaata. Kiyya mukeeti. Keeti kiyya good connection. Hin jiru sagaleen tame. Sagaleen kiyya hin jiru? Ni turkii keetti Zeenu. Wi-Fi irraa daahatti. Nagaa mutame birra gaaraan. Maal taate? Hin dhaga'anillee amma hin dhaga'a. Kiyya mukeeti. Keeti. Amma nageessisa. Eegisee duraa bee dhageessisuu dide. Jirtaa akkami? Akkami? Fayyaadha. Jira alhamdulillah. Baga jiraata. Akkam jirta? Abi kaa dhukkee sirraa kaasaa dabbii dandayam. Wallahi jedhe. Ilaalaa ture bara. Firan qabaa bira. Firan qabaan. Silaalaa ture taaptaabiin keetii nama adaba. Fira baay'ee qabda amma baay'ee. Taaptaabii bichaanii beeki immoo osoo waa takkan argati. Rabbi jira kan shaa. Dabbii garuu of qopheessi. Ayyi Omar Konga. Saan kairu TikTok baay'ee qabda sammuu namatti maqaa keetiin bal'atte sammuuna kana uumuu firaa ol baay'ee jira. Mee Saanunti yaazala koomentii barreessaa leenca darbime swidina leencal darbi. Nama biraatti maqaa isiis si barreessaa. Guys, taaptaa godha. Namni bara uuma badaa afaan isii baasuuf waan argaa sa'aatii koomentii namni biraa barreessu ilaaleen. La nama biraa miti beeksisidha. Mee jallaadha cheek. Maa isii agamaa biloo kodin goone? Guys, warra yaara firoo biraa dhuftan kun. La dabiidhaan maqaa biraatiin banatanii isiiti. Maqaa biraatiin banatanii dhufa suurallee kama isii irra kaayatanii badabbo. Isii miti. Namatu iyyuu wannuma badaa afaan isii baafte. Isii miti dhiisaa. Dhugaadha. Wallaa uummata kiyya galatooma. Ati jeesheen nuti. Waraana baay'ee galaafatte Of qopheessi, adabbii of qopheessi.